Maaliif adurree jibbituun siin jedhan gaaffii konaan deebisneef. Baasika iddoo adurreen jibbamtu Dura deebisi. Quraana keessa. Dura deebisi ka. Eessarraa argite islaamna jibbatu? Adurree maaf jibbita deebisi. Eessarraa argite? Maa jibbitu? Eessarraa argite? Quraanuma keessanirraa maaliif adurree jibbitu? Almasaka maa kun mee quraanarraa iddoo kamii adurree jibbamtu kan jedhu baasiin siin jedhee. Waan if akka jibbituun natti himi dursa sittan hima. Adurree eenyutu jibbaa namicho maal taate namitti sammuun kee nagaadhaa? Akka ajaa'ibaatti nagaadha. Warra nagaa dhabanii wacaa jiranitti iyyuu nagaa warra himu qaba. Eenyutu adurree jibba? Siinuma jibbala. Eessarraa argite waan akkas jedhu? Maaliif jibbitu? Nama baay'ee birattan arga gaafa adurree jibban. Nama baay'ee birattan kan wallahi nama akkasii wajjin haasa'uun jaalladha. Deebi asii. Alguni. Kun waan dubbisuu yookaan gadi taa'e wallahi kan hojii biisaa nama akkasii kun. Nama baay'ee biratti arganaa jira. Maal jedhee? Abu Talha. Wallahi na jibbisiise nama. Abu Talha. Nama akkasii wajjin haasa'uun jaalladha. Maaliif adurree jibbitu eenyutu jibbaa jennaan? Nama baay'ee bukkeetti argama. Quraanarraa jibbitu jedheem jalqaba. Munziru. Nama kana jaalladha. Ustaz salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Osoo jarri kun hin jiraanne eenyumatti bu'aarran jedhee. Wallahi yeroo tokko gaafa dabbaramta dhufaa muuzilaa sammuun nama eenyu ta'a. Ajaa'iba wallahi. Yaa kun waan adurree waan adeemni jedhu waan adurree waan adeemni jedhu dhaggeeffadha. Innahu alayhi salaatu wassalaam ergamaan rabbii jedhee jira. Maal jedhe jennaan qaala fil hirrati waa'ee adurree keessatti ni jedhe ergamaan rabbii innahaa laysat binajas adurreen hin taane najasa hin taane innahaa min axawaafiina calaykum aw ixawaafaati argitanii warroota isinirra naanna'an akkuma ijoolleen kaadimni mana keessa namarra naanna'u adurreen illee isin keessa isinirra naannofti yerooti nyaata nyaatu si bukkee teessi adurreen namarra naannofti mana kana keessatti jechuudha kanaafuu adurreen najasaa miti adurreen jibbamtuu miti islaamummaa keessatti. Yaa Gunsar, yaa Mujaddaa. Okay. Maanoo eenyu kan guddatee jiru kun maqaan isaa nagaan siifaa ta'u abbaa kiyya. Nagaadhaa cimdii? Jirraa galata rabbii. Nagaa jiraatti. Kamati? Yaa normally waa'ee quraana diteedii nan beeka isiniin hin jedhu dhugaa dubbachuu fi yaa ingaraanis plus akkaataan guddina kiyyallee yaa amantaa musliimaa duukaa walitti waan hin dhufneef diteeyiliin beeku garuu yaa hiriyoota faana haasaa wajii jirta yeroo tokko so haasaa sana keessa namoonni tokko jinniin hin salaatti waan jedhan tokkotu jira maal jettu waa'ee kana jechuun sirriidha jinniin hin salaatti kan jedhamu kun dhuguma ni salaatti maaliif hin salaatu ture? Jinni jechuun maal ishiin? Seexanaa miti ishiin? Jinniin seexanatti beekna. La. Jinni jechuun seexana jechuun garaagaraa bara. Jinni beektaati? Hin beeku ani. Jinni normaali seexanatti haasa'u. Akka hafuura seexanaa wayii. Jechuun maalirraa argite? Jinniin seexana ta'uu ishee yaa'u ijoollee makeessan taasisaa jinniin seexana jedhu. Seexana yaa'u gosa lama waan akka. Maal taatanii isinii warra keessaa kun nagaa qabduu? Sifi meani normally an quraana qara'eetuun taane yookaan immoo waa'ee quraana beekamtii qabaadheetuun taane waan haasaa wajji jiruudhaan si gaafachaa jira sin jedhaadha jinniin salaatti asitti baatin dhaggeeffadhu shi asitti ni maatu jinni jechuun uumama rabbiin uumedha jinnoonni uumama rabbiin uumedha warra kan ijaan namatti hin mul'anne jechuudha akkuma nuti malaayikoota illee ijaan hin argine akkasuma jinnoon illee uumama ijaan hin argamnetu jiru jinnoota kan jedhaman jechuudha rabbiin quraana keessatti dubbatee jira akka jara kana uumee jiru jechuudha nama miti walumaa gala
Nama miti. na dhaggeeffadhu si fayyisa nama miti nama Hafuura miti wayiidha. uumama biraati. Tasgabboofnu Ee tokko tokko wal gaafachaa deemu. Uumama akka namaa waa miti. Okay, so uumama taatee akkamiidha dhaggeeffadhu jinni? baay'ee. Uumama Nama akkamiidha? miti dhaamoo nama akkamiiti. Qoy na dhaggeeffadhu kaanuu si deebisuufanii. Okay. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بو Maalidha? أتنا لقي فرج اللي سيتي جنوتا Okay. جتشوني ربي سورة دارياتي آية شنتمي جارتي قاف دبتو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جد أني جني في نما ينوم نجر جني في نما جتشوني القامة وما غراتي جتشون أكما ملايكا في نما جرم ملايكو تجتشوني وما كينيا متتكا ملايكا جانا رجل بينو akkasuma jinnoonni si uumama ijaan hin mul'anne kan rabbiin uumee jirutu jira. Jarroonni kuni jara kanarraa kan rabbiif ajajamutu jira. Kan rabbiif ajajamutu jira. Kan rabbitti amananii akkuma nuti nurraa namni qajeelaan jiru namni jal'aan irra jiru. Jararraa kan qajeelee rabbii isaatiif ajajamee akkuma jechuun namarraa mafakkaa muslimatu jira kan rabbii isaatiif ajajamu kan rabbii tokkicha waaqessu. Jararraallee akkasumatu jira. Jararraa immoo jal'ataatu jira. Jararraa inni jal'ate maal jedhama? Shayxaana jedhama. Isa seexana jettanuun. Okay, okay. Shayxaana jechuun Again. jal'ataa They are jechuudha. Si going galee to question. Manzuru ifama. So jinni jechaani they are a type of shaitan. Type seexanaadha isaan. Seexana ta'anii warra rabbiif ajajamuu didan. aboo namticho namarraa sheexanni jira dhaggeeffadhu. Namarraa sheexanni jira. Jinnirraa sheexanni jira. Namarraa seexanni hin jiru Si namni galee nama. seexana Namni jechuun nama. waan namni hojii isaatiin argatudha. Qoy dhaggeeffadhu miti. Namni nama. Seexana Qoy jechuun ka'a. Waa tokko walii waan galaa deemna. namni Walii galaa deemna. Namni nama namni nama seexana karaa miti. wajjin aanteerra galan nama karaa wajjin haasa'u naa ta'an jirana. Anoo karaa haasa'u qabu Definition gaafatu jallistuun maal si jechuudha? dhaabama. Hiikoo gaafatu jallistuun si dhaabama. Atoon beektu nan dhaggeeffattu atoon beektu silaal waa'ee jinniin beektu anatu ganaa siif saaraami. So clearly naa galuu qaba. I should have to understand it. Dee? Kanaaf iyyuu siifan ibsaa afanooti nan dhaggeeffattu ati. Yeroon si gaafadhu tasgabbooftu tarararara gochuudha na dhaggeeffachaa deema. Eh? Si gaafadha gidduutti. Callumattee tarararara gochaa deemurra lafa gaaffii ta'etti si gaafachaan deema naa ibsaa deemta. Akkasitti walii galla. Ish mee maalan jedhe mee jinni jechuun maal jechuudhaan jedhe ish jinni jechuun maal jechuudhaan Okay. jedhe Jinni jechuun uumama akka namaa kan hin taane warra rabbiif abboomamanii jiraatanii. Okay, jinni gosa lamatu jirattee miti. Warra rabbiif abboomamuu didanii uumama akka warra namaan adda taane jechuun ba'an. maal jechuudha? Qoy. Nama boca namaa kan hin qabne, bifa namaa kan hin qabne, qaama akka namaa qaqqabatamu kan hin qabne, uumama akka qilleensa wayii kan ijaan hin mul'anne jechaadha. Cimde. Wayye abbuu xalsaa. Cimde. Wayye. Eewwa jalqaba deebisii deebi'u dhaggeeffattee yoo jettee gaaffii qabdu immoo boodarra inni kunoo maalidhaa jedhiiti erga deebiin sii deebisee ka'e gaafadhu malee. Narcaa deema qabu. Gidduu gidduutti hin gaafachaa deema. Narcaa wal gadhiisu. Adeemsa miti kun seera gaaffii keessas hin jiru seera marii keessas hin jiru waan akkasii. Yoo waan Okay. sii galee wayii qabaatte as deebisu gaafatte hin beeku naa ibsii jetteen si ibsaa jira. Si galee Okay. maal si jedhee waanuma inni siin jedhe ati hin dhageenye ammati. Dhaga'ee jira. Hin dhageenye utuu hin dhageessite ta'ee akka inni maalan siin jedhee gaafa inni jedhu faallaa waan inni siin jedheeti kanatti deebisaa fi turte amma. Hin deebi'annis. Maal siin jedhee jinnii jechuunii siin jedhe. Namni fakkeenyaaf uumama rabbii keessaa tokkodhaami. Cimdi. Haasa'i. Nama jechuun uumama waaqaa keessaa tokko akkasuma malaayikoota jechuun uumama waaqaa keessaa tokko si galee akkasuma jinnoota jechuun illee uumama waaqaa keessaa tokkodha. Uumama ijaan hin mul'anne kan rabbiin isaan uumedha. Isaan keessaa immoo qoy dhaggeeffadhu. Isaan keessaa siin jedhamu jiru. Ustaaz Munzir deebitanii? Isaan keessaa kan rabbiif abboomamu jira. Akkuma nama namni sirrii fi namni qajeelaan jira moo hin jiru? Okay. Jira moo hin jiru? Nama keessa nama qajeelaa fi nama badaan jira moo hin jiru? Yaa namni yaa Yaa? hin jira wal caala. Hin jira namni. Isaan keessaas jinnoota keessaas qajeelaan jira kan ajaja rabbii isaa uumaa isaa eegu jira
akkasuma namoonni jal'attoonni illee jiru jinnootuma kana keessaa jedha. Warri jal'attoonni warri ajaja waaqaa eegne suni shayxaana yookaas seexana jedhamu. Warri seexana jedhaman jinnootuma keessaa ta'anii ka'anii warra ajaja rabbii faallessan warra jal'attootaan maal jedhama sin jedhee seexana jedhama yookaan seexana isa sin jettan sana jedhama. Seexana jechuun eenyudha? Jinnootuma keessaa warra jal'attootaan jedhama. Jinnoota hundaan seexana jedhama. Jinnoota keessaa warra jal'attootaan seexana jedhama. Amma si galeera? Galatoomi. Naa galee jira galatoomi. Si gaafadha qoy kana naa deebista. Innagama. Salaatana. Hayyee gaafadhu. Innagama soo kanaafiyyuu jinnii jechaanii taayippii ergamaa sotuu hin taane taayippii namaa sotuu hin taane daarii taayippii of sheexan gosa seexanaati jechaadha. Maaliifi jinnii jinnoota kana keessaa jinniin tokko didee yoo ba'ee maal ta'a yoo jette seexana ta'a jinniin sun. Okay? Kanaafiyyuu isaan seexana warra abboomamuu fi seexana warra abboomamnidha. Fakkeenyaaf jinnii warri jedhaman kun seexanoota warra abboomamoo warri jinnii warri seexana ta'an immoo kun immoo seexanoota warra didoodha jechaadha. Kanaafiyyuu isaan gosa seexanaati. Gosa seexanaa keessaa warra qajeeludha jechaadha. No. Seexana jechuun uumama wayii miti. Seexana jechuun waan namni gochaadhaan argatudha. Seexana wanta jedhamu. Nama keessaas namni fincilaan namni hojii badaa dalagu tin jedhamu shayxaan jedhama. Shayaaxiin al-insi wal jinni jedha Quraan. Seexana namaa fi seexana jinnootaa jedha. Nama keessaas namni hojii badaa hojjetu hatta akka afaan Arabifaatti yoo ta'u shayxanatil khayl jedhama. Shayxanatil khayl jechuun gaalli yookaan fardi fi seexanuun jechuun finciltee jechuudha. Amala waan ati amalaan argattudha malee sheexanummaani uumama seexana jedhamutu jira. Atillee har'a hojii seexanaa hojjetta ta'ee jennaan karaa ittiin irra deemta ta'ee jennaan seexana jedhamta. Seexana namaa kitti jedhamta. Maal amma Yihudaadhaan ati seexana nan jenne Yesuus. Yihudaadhaan ati seexana nan hin jenne isin keessaa tokko seexana nan jenne warra 12 keessaa. Uumama taatoonni uumama seexanaa keessaati hojii isaatu badaadhaa fi hojii isaatiin argate akkuma kana jinnoota keessaas namni warri badaa jedhamu akkuma inni seexana ittiin jedhame Yuudaadhaan inni seexana jedhe Yuudumaan seexana jedhe ton taane seexana isa Yuudaarra jiru sanaan seexana jedhe waan gochaa keetiin argattudha si galee lakki nama keessa seexanni jira jinnoota keessa seexanni jira. Tahu kanaafiyyuu gabaabsee waan sitti haasa'u. Gabaabsee miti nama keessa seexanni jira miti. Uumama namaa miti. Lakki. Nama keessa seexana jiraachuun namichaan seexanan godhu. Qoyka nama keessa seexanni jiraachuun namichaan seexanan godhu. Seexanni si of danda'e seexanaa namni of danda'e nama. Yahudaadhaan seexana nan jenne intinin. Yuudaadhaan jedhe ton taane seexana isa Yuudaa sana keessa jiruun seexana nan sittin argamu malee Yesuus Kiristoos keessa seexana nan jenne. Koi barattoota 12 tokko isin keessa seexana ittiin jenneen. Seexana isa barataa sana irra jiruun seexana malee namichaan seexana hin jedhu. Filosoofii kee dhiisi. Isa caafame dubbatu. Filosoofii this is what is tangible. Koi ati seexana ittiin jedhee ramoon jenne Yesuus barattoota 12. Seexana namicha irra jiruun seexana nan isaan walii galaniiru isa irra darbe. Barattoota 12 fu'ate keessaa tokko isin keessaa seexana ittiin jenne inni barattootaan. Isinimma anaan iyyuu sila seexana kaleessa maa seexana narraan baafne ennaan seexana keessa seexanni ba'uunaan jettan an seexana hojii seexanaa hojjettee ennaan ati iyyuu seexanadha. Kanaafuu wanta ati walii galuu qabdu wanta ati hubachuu qabdu maa inni seexana jechuun wanta namni gocha isaatiin raawwii isaatiin argatudha. Kun immoo jinnoota keessas jira nama keessas jira. Okay, so let us continue. So seexana jedhamta. Akkasuma jinnoota keessas warri hojii badaa dalagan seexana jedhamu si galee. Adarbu irraa dabarru annaa soo isin fakkeenyaaf namni okay naagali akka naagalitti fudhadhu akka naagalitti jinni qajeelaa okay jinni qajeelaa isa rabbii fabboomamu namni namni gargarii jechuudha beek akkatti Abdul Fattah okay garaa taane namni seexanaa ta'u namni Ustaz salata ke bitu ustaz Imbras?
Iqaamaa godhamaa jira na bira. Eh? Iqaamaa godhamaa jira itti seenaa. Mana biraa salaata ga'e inshallah. Mee jarri obbo Musaa allaachuu wayi? Nan jira deemaa jira. Ayyee. Akkon allen allo. እሺ ጭምዲ ጭፋዳ ማይኪንግ Maaliif nuti nagooti? Okay. Abdi nagama. lakki dubbachuuf jedhanii maayikii si qaban fakkata inni dhaga'ama akkam jirtu nagadha. Okay, nagaadha miti? Nagadha kan baga nagaan dhufte. Okay, waan haasaa turre I think dhageessa na fakkaata. Iddoo geenyu irraa. Sirrii dhaggeeffachaa jira gabaabsee waan tokko ofa siin jedhee darbuu barbaada sun xumurarra ga'eetiin jira waan tokko siin jedhu. Qoy ka gaafii kun finneen maal naan jetta? Safii keessan barbaadan naan jettu san barbaada dhiistani. Naan deebine gaafiin koo guutummaa Gaafattee bar gaaficha sii deebisa. Naan deebine. Naan deebine. Sii deebisa dhaggeeffadhu. Qoy ka no isaa miti gaafii sanaan wal qabatuun qaba. Maal naa deebista abbo? San rakkoon qabu gaafii sana wal qabatu boodarra gaafatta isa dura gaafatte sii deebisa dhaggeeffadhu. Oh my god. Amma walii gala jinniini taayippii seexanaa miti seexana maanni warra abboomamuu didan jinnoota keessa warri abboomamuu didan isaan seexanadha. Warri qajeelan immoo jinnii warra rabbiif bitamanidha jettani. Jinnii didaanii seexana erga ta'e isin jettanis jechuu baatas wanti intanaan kun indikeet godhu jinniin gosa seexanaa keessaa tokko ta'uusaa mul'isa. Karaa kan biraa immoo isinii rabbiif kan isin sagaddan, rabbiif kan isin qomaatan, listen me once. Rabbiif kan isin sagaddan, rabbiif kan isin qomaatan. Inni kaayyoon keessan inni guddaan jannatatti galuuf fedha rabbii raawwattanii. Conclusion kennuu hin dandeessu. Yeroo takka walitti hin laaqini. Ila cimdi waan hin beekne hin beeku jedhamee baratama. Waan beektu immoo hin dubbatta. Gaafattee dhaggeeffadha. Ilaal waan beektu hin dubbatta. Waan hin beekne hoo hin beeku jettee baratta. Ati waan jinnii beekta macaafni kee waan jinnii sitti meera beekta hin beektu miti. Naaf himtanii kaatan isin mataan keessan jinnii didaan seexana erga ta'e jinnoonni warri didoon seexana ta'uu so jinnii ekaa hin dhoofseetu seenaa biraan qabu. Dursa waan tokkorra walii galla. Dursa laa konkluuzinii mataa keetiin kennin hin dhaggeeffadhu. Jinnii beektaa takka baaybiliin jinnii si barsiiseera beektaa jinnii. Isintu na barsiise. Jinniin seexan akka ta'e isintu natti mee ga'e. Naa deebisi ati akka baayibilaatti baaybiliin waan jinnii si barsiiseera jinnii beektaa siin jedhe baaybiliin waan jinnii dubbataa kanuma qofa naa deebisi. Nuni seexanaan seexana jenna. Isiniin garuu amma kana jinniin kun uumama akkamiidha jedhe jennaanii jinniin akkaataa isin itti ibsitaniini noormaali gosa seexanaa ta'uu isaa mul'isa. Dursa Macaafni qulqulluun seexanadha jinnii beektaa siin jedhe akka baaybiliitti gabaabsiiti akka baaybiliitti jinnii beektaa baaybiliin waan jinnii dubbataa. Akka macaafaatti utuu hin taane akka ofii keessanitti isintu naa ibsee ka'e abdii maal taateeti? Siini miti kan amma kan naa ibsee ka'e waa'ee seexanaaf waa'ee jinnii. An akka kiristaanaas si gaafachaa jira bar. Yoo hin beekne hin beeku jedhi siifan deebisa. Yoo beekne immoo beeka. Akka baayibilaatti jinniin jirti jinnii baayibilli beekaa naa ibsi. Akka musliimaatti diffaayinnaa godhaan isiniin jedhe naan diffaayinnaa gootani maal taatan isin? Moo gaaficha cuqqaaluu barbaadani irra utaaluu barbaadani? Innaa akka nama beekumaa godhattee achirratti gaafadhu callisi malee hin dubbatin kaa. Beekta moo hin beektu? Dhageeffadhu sin gaafadha mas deebise. Dhageeffadhu. Sin gaafadha ofumaa hin fiiginaa olii gadi fiigichi naan ta'u. Beekta moo hin beektu ati? Jinnii beekta moo hin beektu? Ati jinnii beekta moo hin beektu? Jinniin uumama namarraan adda erga ta'e, uumama ergamaarraan adda erga ta'e, uumama qaamaan hin qaqqabamne, uumama ijaan hin argamne erga ta'e, yoo hafuura wayii erga ta'e. Beekta moo hin beektuu siin jedhe? Halloo. Beekta moo hin beektu? Jinniin obboleessa keeti. Maatti wal beenan wal hin beenu jinnii faana. Hin beektu. Thank you. Baqa hin beektu sana cufadha maayikii qabadhuna si deebisa. Hin beeku jettee. No isa naan deebisiin kan biraa sin gaafadha. Naa galee jira. Cufadhu hin beeku jettetta.
Naa galee jira Naa kan dhaggeeffatu. biraa nan gaafattu lakki dursa maayikii ka siin galle maayikii ka waan akka jedhamu jiru dhaggeeffadhu. Jinniin beeku jetteetta waa'ee jinnii irratti waa dubbachuu hin dandeessu. Anas siima dhaggeeffadhu. Tokkoffaa jinnii jechuun sheexana jechaa turte ragaa takka illee ittiin qabdu baayibilii waan jinniin haasa'u. Jinniidha uumama addaati. Rabbiin Qur'aana keessatti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Bismillah suuraa Daariyaat ayata 56 gubbaatti 54 ayata 56 irratti. Jinniin uumama addaa akka taate Rabbiin nuu hime. Ammoo isiinis Rabbiin gabbaruuf yookaan Rabbiin waaqessuuf akkasiin uumamte Rabbiin nuu hime. Kanaaf jinniin sheexaana osoo hin taane uumama addaati. Uumama addaa akka ilma namaati. Isaanis Rabbiin gabbaran isaan keessaa didaa jira, isaan keessaayis nama Rabbiin gabbaru jira. Isaan uumama akkamitti uumama addaati. Nama hin mul'atu lakki hin mul'atani. Akka bifoota garaagaraatiin mul'atuu danda'an malee qaama isaaniitiin hin mul'atan. Waan mul'atuudhaan miti. Waan mul'atu waan ijji namaa argu osoo hin taane Rabbiin Qur'aana keessa suuraa Araaf keessatti isaan isin arganii isin garuu isaan hin argitan jechuudhaan Rabbiin nuuf hima. Kanaaf isaan uumama addaati jechuu walii galatti. Uumama addaati. Sheexaana jechuun maal jechuudha jennaan? Uumamni sheexaana jedhamu hin jiru. Uumamni sheexaana jedhamu hin jiru. Sheexaana jechuun waan tokko hojii isaatu sheexaana isa jechisiisa malee uumamni addaa sheexaana jedhamu kan lafarra deemu yookaan waaqarra deemu wahii miti. Sheexaana jechuun fakkeenyaaf namni tokko re'ee wahii yoo isa rakkifte, hoolaa wahii yoo isa rakkifte kun sheexaana jedha. Maal kun sheexaanni kun jedha. Namni wahii yoo hojii hamaa hojjete abalu kun seexana qulqulluudha jedha. Seexana bookun jedha. Akkana jechuun seexana jechuun uumama addaa jira osoo hin taane hojii keessa seexana si jechisiisaa. Kanaafuu waliigalatti seexana wanni jedhamu uumamni addaa wahii hin jiru. Jinniin garuu uumama addaati. Namarraa namni hojii hamaa hojjetu seexana jedhaan namni. Beelladaan illee